biqila maaleegaa akka silaa feenuu ittansi bakeegaa silaa waan dubartuma beeka keenya waasni bal'aan barumsatti deegaa silaa barree faayidaa taana lawullumseegaa har'a ummanni keenya harka namaa eegaa hambaa biraa beekaa keenya nu wallaalaan arganne ergamaa jaala. beekumsa dhuunfannee diinee qaddamannaa nu rabbi tamannaa hirkoo gaarii qabna inshaallah gaaf tokko mataa ol qabanna waan namni biraan qabne islaamummaa qabna diiniifis daawaafis yoos bu'aa qabaanna uumama ilaahi nutti mee quraanan ilmi shari'aatiif kan idilee qabaannan teknoolojii amma barree fayyadamna faayidaa arganna duniyaa akhiraaf tola arganne ergamaa jaala kallattii nuuf laafee qoranne qaroomna hunduu bu'aa qaba hundumaa taajomna sooshoolojii jedhan hawaasa qoranna arteedhaaf ogummaa gaazexeessaa taana injineera taane biyyattiin jaarranna taarika ummata dabre beekuu feena kun hundinuu eegaa nummoo eenyuun eeyna yoo baranne hamaaf gaarii addaan beeyna khayreettiin kuufanne bortaan abbaa seena kun waan fagoo seenaa guyyaan as deemaa bula argane ergamaa jaala. يا فرفمت أمة نبي المختار يا درقو إسلام يا المعنى مقاري بكم سصيفتي قردونو بري دجي بيلا جغرافي فيزيري information science واي كمبيوتري دقاقي نبي بايو كيمستري ومشا قدنا كاتان دستوري مكانيكال تو سيفيل انجينيري كنا دامي سومو فواي اغريكالچري وانو دبر دري نوف دكابو يالا ارغن ارغما جالا دغاي هبدو وليبنا دبرسي فايدة لكوب زي انكم نبرمسي خلق ربي بروفو ما ينبرسي فايدة ولا انسا قرچو دنرسي ادمسي سياسة سنك بساينسي نوفغاتا انسي كاسن لالا ارغن ارغما جالا لكامل نمو وين تكنولوجي نما فيوانا قرنا بيولوجي مانجمنتين كندي سودا كاتا وجي قرنا كيلنسا كميتيورولوجي وايروبادو كبمدا كموجي environment fa nyaataaf dawaa wajjin waa'ee kuusaa galmee damee filoloojii waan dura awwaalamee baas arkeolojiin faayidaa isaa wajjin jara baran laala arganne ergamaa jaala. as keessatti wannan garii makaa dha'ee birkii barnootaa irraa keekuu danda'e garee barattootaa dubbataan naga'e. Gurraan funaan nadee gurraan eesinga'e ergaa koo jabeessuuf sababa naaf ta'e akka dhaaloon narraa dammaqee ol ka'e yaada naaf hubatu waanan jechuu ba'e keessaa maqaa dhahee bira dabru yaala arganne ergamaa jaala. herrega yoo jedhan ilmi faraayidaa beekumsa lameenuu qabaachuun faayidaa. كانسيرا قراتي ولتنو فدا هستي والتعا هستي والددا لچو بيكو ربون مدا قد فدا هنتانو بعيدا اتزين لالا ارغن ارغما جالا دميلين برنوتا بايدا مكانسي فكينيا فنغريتو كديزه وانسي كيسا سنة بيكوف حبرن وفانسي دبتا منو مفايدان فيزيكسي بوان سابا يداهم في طولة كوفسي واي سنيي نمادمي جنتكسي لكوف ساب كوسوما قرن ناستاسكسي هندنو ساينسي وفي كبلالا أرغن ارغما جالا بقلتو تدجا قرات أغرونومين واي فيلوسوفيس برادونغو ومين
qorannaa urjiilee waa'ee astronoomii maarkeeting akkaawunt ammas ikonoomii elektiriik paawur lafaa uumuun yoomii yoo dhaloonni har'aa barateen colloomin nama yaada gabaabaattiin saayiboomin himmaadhaan duroomii yaadaan fagoo laalaa arganne ergamaa caalaa. nama himmaa gabaabaa saayiban godhatiin jecha abbootii keenya yaadadhu hin dagatin yaalma koo namantaa netti naan hidhatin yoo gaariin filatin kana ofiin dagatin qabadhu siif tola arganne ergamaa jaala. diinii tuttaajumaa ummata barate nama ilmi shari'aatti dura afaan hiikkate barumsa idilee gubbaan dabalate yaabboleewwan kiyya silaa takkas taate qooda diinii keessa gumii kan kee baate hayyoo gama lamaa dhabuu waan nu goote nan himatuun jedhe waan keessa koo guute qalbii koo na fuute yaadaan deemee laallaan arganne ergamaa caala. nan beeka akka jiraan ummanni baratan ilmii diinii fidlee walitti qabatan lakkoofsa hawaasaatiin yoo wal bira laaltan barattoota qabna jechuun hin ulfaata ni qabna jechuurraa hin qabnu dhihaata dhibbeenta yookaan qorattoonni daata himuurra dhiisuu kunaaf wayya fakkaata namni keessa beeku ni arga akkaata. garaa nama ammaata wal biratti ilaallaan arganne ergamaa jaala. obboleewwan keenya jarri waa barate kan beekumsa lamee walitti qabate kan lakkoofsaan xiqqoo seenee waa qorate xiqqaatus waan jarri diiniidhaaf hojjete bu'aa ummanni islaamaa jararraa argate. garii waa barreesse kan biyyaaf dubbate kana bukaatummaan diiniidhaaf muggute maal goona kakkaasee otoo nuuf baay'ate waan baay'isan taate baay'ifannee silaa arganne ergamaa jaala. waan baay'isan taate baay'ifannee silaa arganne ergamaa jaala. barattoota qabaachuu keenya wallaalle heddumina keenya yoo wal bira laalle muslima baratan jennu yoo madaalle barumsa idilee qofa kan barate caale beekumsa amantii islaamaa wallaale diinii isaa jaallachuu malee seenee laalle caalaan jara akkasiiti yoo wal bira laalle kan ofii wallaale hambuma dabala arganne ergamaa caala. baay'een barumsa idilee barachuu argate ilmi diinii islaamaa qara'uu dagate diiniin jaallata beekumsa rakkate yoo gaafadhu gariin waan gaabbiitti taate ilmi shari'aarraa laalcha gabaabbate yoo gariis butamaa yoo garii of yaadate yoo laaluu dhaabbate gaabbiin eessaa oola arganne ergamaa jaala. gariin kan argee barachuu baqate yoo laalu namoota baratee jallate barumsi nama jallisatti fakkaate yoo argu ummata diinirraa fagaate waan qaroomisee waan ofii dagate hundaa miti gariin daandiirraa jallate galaanni jallinaa nama baay'ee nyaate. achi tambifate wana'uudhu billaa arganne ergamaa jaala. akkas ta'uuf bunni sababaatti ta'e gaafa daa'imummaa dubbiin jalaa baay'ee qawlee rabbiif nabiittu tuulafaa ka'e islaamummaatti afaan hiikkachuu danda'e beekumsa zabanaas walitti hidha'e lazzaan diinii islaamaa isaaf ifa ba'e garuu amma jallinaaf onnas baaba ta'e beekumsa guutisuu qabatee ol ka'e akka hin taane ta'e hangafa wallaallaan arganne ergamaa jaala. namni hin facaafatiin biqila maaleegaa
akka silaa feenuu ittan siiba keeka silaa waan dubartuma beeka keenya waasni bal'aan barumsatti deega silaa barree faayidaa taana lawullumseega har'a ummanni keenya harka namaa eega hambaa biraa beeka keenya nu wallaalaan arganne ergamaa jaala beekumsa dhuunfannee diinee qaddamannaa nu rabbi tamannaa hirkoo gaarii qabna inshaallah gaaf tokko mataa ol qabanna waan namni biraan qabne